AGN AGN Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haaraa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGN 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 Ummatarraa Ummataaf Harka fuunee jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Anolee Global Media agaan akkuma kanaan dura sagantaalee keenya garaagaraa irratti keessummoota garaagaraa qabannee yaadaa fi muuxannoo beekumsa isaanii isin biraan gahaa turre har'as keessummaa amna dheeraa deemanii dhufan tokko of biraa qabna. Keessummaan kun keenya kun eenyu eessarraa dhufanii iddoon dhaloota isaanii eessa kan jedhu seenaa isaanii isaanumarraa barra. Kanaaf hanga qophii keenya dhumaattiin wajjin turaa affeerraa keenya keessummaa keenya karaa dheeraa kana deemtanii ajaa'ibsiis haa ta'u bakka kana dhuftanii asitti waamicha nu isinii goone awwaattanii istiidiyoo keenyatti argamu keessaniif duraan dursee guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa nama fardaan barbaadantu miilaan argama jedha Oromoo yoo mammaaku. Torbeen kun torbee buqqaatota Baaleeti. Waa'ee kanarratti isinis muuxannoo qabdanii odeeffannoo qabdanii naannoo sanillee yeroo hedduu deemtan jennee haala achi jiru isinirraa odeeffachuuf akkuma isin garreen isin dubbisne kanas waamicha keenya awwaattanii bakka itti nu argamtanii jirtu. Duraan dursee akka isinsaaf nu ta'utti mee maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii akkasuma bakka irraa dhuftan hordoftootaa fi daawwattoota keenyaan wal nu barsiisa. Galatooma dura bakka kabajaa kanatti affeerana dhiheessina yaamuu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Maqaan kiyya Yusuf Nuuree Damma Roobaa Daadhii Booyee Tuqaa Jaarraa Baabboo Dhabuu Dheekkaati. Bakki ani itti dhaladhe guddina Baalee Aanaa Raayituu. Bakka nama qubadhu biyya Ingilizii magaalaa Coventry jedhamtu. Gabaabinaan akan jechuun danda'a. Gas seenaan keessan kana Dr. Yusuf Nuuree kaafee adeemsa keessa wajjin daawwachaa deemna. Akkuma isin kaastan iddoon dhaloota keessanii gammoojjii godina Baalee Aanaa Raayituuti. Kanarratti isinis dhiheenya akkuma biyya keessatti jijjiiramni argamee namoonni hedduun biyya baqaa keessaa galanii biyya isaanii daawwatanii waan tokko tokko haala jiru wanni jedhaniin isinis biyya galtanii turtanii yeroo biyya galtan kanas waa hedduu hojjettan. San keessaa tokko buqqaatota gammoojjii godina Baalee naannoo daangaa Somaaliitti irratti miidhamanii rakkachaa jiran gargaarsa garaagaraa geessaa turtanii gammoojjii san keessa deemtanii haala tokko tokko irratti hojjechaa turtanii. Kanaaf mee bu'uurri jalqabuma irratti bu'uurri rakkoo buqqaatota gammoojjii Baalee maal jettanii yaaddu isin? Gaaffii bareeddu biyyi Baalee akka namni hunduu beeku biyya seenaatii biyya qabsootii biyya quuftuu qabaattuu sababaa qabsoo isirraa akka ka'e ammoo moggatti dhiibamtee waan silaa barbaachisu mootummaarraa argatuu qabduun argatiin boodatti buufamtee hojiidhaan biyya itti yaadanii boodatti buusanii karaa baasuu fi dhabanii waa keessatti misooma godhuu dhabanii. Biyyi kun rakkoon akkasitti argamte biyyi daangaa Oromiyaa irra jirti. Uummata Somaaleetiin wal daangeessanii uummanni Somaalee gara bahaatiin jira uummanni Oromiyaa gara dhiyaatiin. Lafti uummanni Somaalee qubatatuun hin goggogdii muka muraa hidda buqqisaa lafti hin goggogdii. Lafti Oromiyaa tun ammoo Oromiyaa lafa bisiittuu dhaabaa biqiltuu dhaabaa muka tiksaa dhiiga ifirraaf eegaa nama miidhuu fi waa balleessuu irraaf eegaa kun hunduu rabbiin sababaa kanaaf lafa isaaniin tiksaa dhimmisansaa lafa bareedduu tana duuba Somaaleen achirraa yeroo oolan itti bu'u dhiibatti ol dhiibatti. Dhiibamni kun zamana dheeraa dhufe dhiibamanii itti galanii waliin dheedanii tuma itti galan kenna jalaa ol baqa ol godaana ka isaanii itti gala akkasumaan dhiibama akka seenatti namni kenna namni qabriin akaakayyuu kan keetii gara bahaasirraa aanti jechuun namni gara dhi'aa dhiibamu jira jechuudha akaakayyuurraa abaabayyuurraa gara dhi'aa ol dhiibamaa jira. Sagantaan kun akkasumatti jiraataa ture
ummanni Somaalee kun karaa lamaan lafa Oromiyaatti dabalame wanni Baalee irratti dubbatamu Harargee lamaan irratti immoo dubbatama Booranaa fi Gujii irratti dubbatama waan nu amma haasawaa jiru haa tabaalee taatu malee Oromiyaan daangaa Somaalee jirtu hunduu hiikaa tokko qabdi ummanni Somaalee ka daangaa sanirraa as godaane bifa lamaan Oromiyaatti dabalame warri tokko warra meedhichatti hidhanii Oromeessanii Oromoo godhan ka abaabawwan isaanii Oromoo ta'e warri tokko immoo warra dheedan suutu uummata galee uummatuma keessa qubateetuma xiqqaa lakkoofsa xiqqaa uummata waliin ammoo jiraatu warreen akkanaa kana wayyaanii yeroo dhufte ka biyya Itoophiyaa addaan kililii saba sabaan addaan qooduun dhufte lafuma Oromiyaa ta'u uummanni duraan irratti Oromaayee uummata Oromoo waliin qubatu harki guddaan Oromoo harki xiqqalleen uummata Oromoo tahee takka ittuu galee tahee takka meedhichatti hidhaniitu seeraanuu tahee uummata Oromoo waliin qubatu tana Oromoo keessaa baasuu eegalte. Wayyaaniin lafti ta Somaaleeti Oromiyaan yoo feetan Somaalee taha yookaan ammoo keessaa gara Oromiyaa ol galaa jedhaniin uummanni yeroo sanii mormatee mormii isaanii tokkollee hin dhageenye iyyatee iyyan isaan namuu hin dhageenye lolli bakka hedduutti argamee wanni sun tokkollee hin fayyanne akkasitti namni lafa fi dhabee ol buqqa'ee jechuudha. Yoo ibiddi 50 waliin jiraate bakka tokko ganda tokko keessa qubate ibiddi 20 yoo Somaalee ta'e takka ibiddi 10 yoo Somaalee ta'e 40 Oromoo ta'e 40 Oromoo kana keessaa godaanaa jedhanii keessaa galchan hangi xiqqaan Somaalee kun itti hafee lafa Oromiyaa akkasitti dhabuun eegalamte isiita duraan akkasii jirtu ummata achirraa buqqa'ee haga Oromiyaa jedhanii sanirratti gale ta duraan lafa guddoo isaanii ta'an dhiisee gamana galee yeroo qabsoon diddaa gabrummaa qeerroon eegalte Tigreen wayyaanii murteeffattee dhiibbaa Oromiyaarra godhuudhaaf daangaa Somaalee wajjin qaban hunda karaa liyyuu poolisii Abdii Ileetiin weerara guddaa haganan jedhamne bakka takkaa mooyyelee irraa jala qabanii haga Harargee lixatti Baalee fudhatee kan hunda bakka takkaa weerarri guddaan eegalame weerara kanatti duuba qiyaasa malee nama miidhe warra duraanuu achirraa buqqa'ee ol godaanee jechuun ol dhiibamee Oromiyaarra jiru kana haga duraanii amma isaaf kan ammallee jalaa ol dhawan namni qabeenya namaa namni mana gubuutti seene waraannis dhufee waraanni liyyuu poolisaa uummanni uummata bal'aa uummata shaabii uummata miskiina uummata hidhata qawwee qabuu miti waraana ammoo wanni isaan miidhu jiru mana irraa gubuu fi ganda gubuu fi horii ajjeesuu fi rasaasa banuu eeggataa ta'e namuu miila fiitiin baqate. Akkanatti uummanni kun daangaa isaarra buqqa'ee achirra kun qabsoo irratti achitti daangaa sana irratti wareegame kan baqate gara gammoojjii addadumaan gara Oromiyaa siqaa dhufe achittis hedduu rakkachaa turanii namoonni kunneen nama qubsiisullee dhabanii hedduu miidhamaa turanii mee isin yeroo biyya galtan sanitti yeroo darbee aanaalee gammoojjii bakkee buqqaatonni jiran kana hedduu deemtanii gargaarsa garaa garaa geessaa turtan haalli buqqaatonni sunniin erga achi dhufan erga daangaa irratti miidhamanii kuun irraa wareegame kan hafee kan madaa'ee daangaa sanirra ol siqanii lafa Oromiyaa keessa qubatanii bakka sanitti haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Yeroon tokko ammatti yeroon tokko hangaafasiiti yeroon ammoo inni dubbataa jiru waggaa lamaaf waa duraati osoo jijjiiramni kun dhufin duraati wanni dubbataa jiru yeroo san iyyinee walitti uummanni keenya ka biyya alaa jiraatu haga dandeenyu humna teenya waa walitti guurree dhaqaa ture yeroo baay'ee dhaqanii aanaa 8 Baalee ka Somaaleen daangessu aanaa 8 irra deemnee akkasitti haga humna teenya waan nyaataniif humna dhuganiif yoo jabaannee mara guddannee bakka takkaa lamatti eela banaa eela qotaa bakka kaanit ammoo rootoo hibugoonee fi akka bishaan isaan dhugan godhaa taragoone wanni guddoo yeroo sanitti godhamu namni kun baqatee muka jala jigee muka jala dhumaa jira nama kana walii guuruu dura walii guuranii bakka takkatti walii galchuu akka namni gargaarsa tokko bira gahuu danda'u yeroo sanitti akkas turte ammas ammoo zamana dheeraa hagas gahuu san wanni guddoon godhamte injirtu annama beelandu jechuun danda'u biran jiru garre garuu ne takkitiin an jedhu wanni sila ummata sanii barbaachisu tokkolleen guddoon hin godhamne hagamma yooga akka isaan hin duune
mootummaan akka namni kun beelaniin duune waa xiqqoo afaan keessa buusuu taate malee uummata bakki inni irraa buqqa'e kiiloomeetirii 30 kiiloomeetirii 40 mul'attu ilaan mul'attu gooroon isaanii gandi isaanii ooruun isaanii harti isaanii eelli isaanii mul'atu waan kana hundayyuu sila bakka deebisanii uummata ardaa isaarratti qubsiisuu qaban namuun goone uummanni akkasumatti miidhamee akkasitti ciisa manni barumsaa hin jiru manni fayyaa hin jiru rakkoo gurguddoo jira bakka sanii zaman illee dheeraa jechuudha haga yoomitti namni wama akka hin duune qofaa waan nama kennanii namni zamana dheeraa jiraachuu hin danda'u furmaanni haga ammaa guddaa godhame hin garre. Egaan kan rakkinni isaan keessa jiran kana fakkaata. Uummanni kun erga achitti dhufee beelaa jira dhibee garaagaraatiif saaxilamaa jira. Qaamni mootummaa waan kanarratti haala namni tokko qe'ee isaarraa eega buqqa'ee erga baqate qabeenya isaarraa eega saamamee baqate waan irra jiraatu yoon argatin jireenyi isaa duuma. Kanarratti qaamni mootummaa federaalaa kaasee hanga sadarkaa godina gandaa aanaa jiru haala isaan qubsiisuu irratti gargaarsi inni godhe jira. Amma akka argaa turretti kanaan dura akkuma isin gochaa turtan san gargaarsi karaa diyaaspooraa Oromootiin walitti qabamaa ture. Biyya keessallee hawaasni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gargaarsa hanga humna isaanii geessaafii turan. Gargaarsi kun ammoo wabii jireenya uummata sanii ta'uu hin danda'u. Qabeenya isaanii irraa kaanii akkuma isin jettan akka hin duune akka hin jiraanne yoo ta'e malee gargaarsa jireenya isaanii gadhaabuuf waan taati miti. Kanarratti kana gochuu qabu qaama mootummaati. Qaamni mootummaa uummata kana qubsiisuuf wanti godhe aanaalee gammoojjii kanneen keessatti wanti qabatamaan mul'atu qaamni mootummaa gadhaabe hin jira. Haga an quba qabu kan yookaan dhaga'ee yookaan arge amma biyyarraa yeroo dhufaa jiru haga an arge waan guddoo mootummaan dalageen garree eega afaaniin galaa namaan jechuu malee. Galaa namaan jechuu miti dubbiin namni kun wanni isaa gubattee qabe. Garam galaa jedhanii yeroo galaa. Bakka dur irraa deebitanii deebi'aa jedhanii. Bakka dur irraa deebi'anitti deebi'uuf namni kun diina bakka isaan qabatee harkaa qaba. Warra duraan keessaa baasee qubatee ardaa isaanii oorruu isaanii irra jira. Mootummaan waan kana sirreessitee uummata kana jalaa kaaftee jalaa kaasuyyuu hattaa dhabaatan uummata kana mana hin qabu jiruun hin jirtu wanta tokkollee hin jirtu bakka sanitti mana ijaaranii uummata qubsiisanii bishaan godhanii fi mana barumsaa godhanii fi uummata kana qubsiisu wanni barbaachisu wanni barbaannes isiitan. Mootummaan waan ifii dalagu mootummaan dadhabuun mala ammoo waan ifii danda'u silaa dalagee hagana dadhabne diyaaspooraa haa taatu hawaasa aalamaa ka biraa ka waan akkanaa bira dhaabatuuf qophii qabu haa taatu tana dalagne ammoo karoorri kana mana fakkeenyaa fi uummanni kuyyoo mana 1,000 tajabe mana 100 mana 200 ijaarree 800 hafee isinitti guutaa jechuun waan silaa nama gammachiisa namallee irraa eegnu waan akkasiin garre ammoo ajajatti baasanii galaa jedhanii akkamitti gallaan ammoo hojiin guddoon bakka san jirti namni akkanumaan ga'ee galaa miti dubbiin. Qayyee isaanii keessaa qayyee isaan itti galaa jedhaniin kana humna hidhateetti baasee awwalaayyuu rasaasa qaama mootummaatiin deeggaramutti bakka sanii baasa. Bakka sanitti ammoo kaa galaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Uummanni achi qubatee jiru kunoo wanti isaan fedhiin isaanii maali? Bakka jiran sanitti qubachuudha moo qayyee isaaniitti deebi'anii jireenya gadhaabbate ka duraan sanitti qubsiifamanii jiraachuu barbaadu? Fedhiin uummata kanaa hanga isin keessa deemtanitti maal fakkaata? Fedhiin uummata kanaa sun adii namatti himanii nu baqataa miti bakka tana taa'uun barbaannu ardaa qabnaa oorruu qabnaa lafa qabnaa qabeenya qabnaa qabeenya keenyaaf lafa teenya deebinee jiraatuu barbaanna bakka mootummaan wabii nuu kennee nagaa nuu kennee mootummaan bakka nu haa deebisuun isaan barbaadu dubbii gabaabduu tana ture. Kanaaf fedhiin uummata mootummaan irraa isaan raashina guyyaa ji'aa nyaatan hin barbaadu manni bakka deebi'ee oorruu fi oorratu barbaada qabeenya fi deebi'uu barbaadu manni. Hayyee gaafiin keenya gabaabaa qophii gaafiif deebiin keenya gabaabaadha. Amma gara sagantaa dhumaatti deemaa jirra. Mee isin akka waliigalaatti furmaanni uummata kanaaf godhamuu qabu qaama mootummaatiinis ta'e hawaasa Oromoo irraa wanti uummanni kun gochuu qabu mootummaan keessattuu uummata kanaaf gochuu qabu kan uummata kana dhaabuu danda'u mootummaadha. Wanti furmaata isin jettan maalidha? Uummata kanaaf kan barbaachisu. Furmaanni tokkoffaa dura nagaa buusuu mootummaan sanarratti hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Somaaliyaa lachuu nagaa buusuu irratti hojjetaa jiranis waan gaarii waan bareeddu Adaamoo wal gayan amma Dheengata Jijjiga wal gayan waan bareeddu. Wanni haasawame kun hojiirra ooluuf ammoo uummanni bakka irraa buqqa'ee deebi'uu qaba. Wanni haasawame haga ammaa haasawame nu obboleen waliin dhalannee warra kushidhini haasawame kun hojiirra ooluuf abbaan ardaa fi deebi'ee ardaa fi horratuu qaba gabaabinatti kana godhuu danda'u mootummaa. Osoo namni biraa ka duraan keessaa si baase waraana hidhatee qawwee qabatee achi taa'u beenaatti galaa jechuun dubbii miti.
waan kana sirreessanii akkaataa itti galan namaa godhanii mana ijaaranii fi uummata kana qubsiisanii deebisanii qubsiisu wanni jabduun nu barbaannu uummata kanarra tana jechuu malee bakka isaan jiran tanatti takka kaambii ijaaruu fi takka achitti raashina kennuu fi takka achitti bishaan obaasuun sun waan haga yeroo malee dheeratti ammaa guddoo dheeratti waggaa lamaaf deemaa jirti baay'ee dheeratti haganarra dheeratuun qabdu immoo muramuu qabdituun uummanni ardaa fi ganda fi eela fi qabeenya fitti deebi'uu qaba. Kun dhaamsa qaama mootummaati isin dhaamtanii. Egaan Dr. Yusuf gaafiif deebiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Wanti kun waan uummanni hunduu beeku haala kana keessa beektan jechaaf irraa dubbanne malee namni hunduu rakkoo kana ni beeka. Qaama mootummaas ta'ee hawaasni bal'aan ni beeka. Mee walumaa galatti dhaamsi isin uummata Oromootiifis ta'ee hundaafuu dhaamsi isin qabdan yoo jiraate dhaammadha sagantaa keenya gara goolubuutti deemna. Dhaamsi an qabu uummata keenya ka diinni buqqisee qabeenya fi dhabee ilma fi dhabee nama fi dhabee miidhamee taa'uun qoosuun hin barbaachisu gara lamaanihu. Ka mootummaa waa maqaa balleessuu barbaadulleen uummata kana maqaa godhatee tanaan kaardii kanaan taphatu hin barbaachisu. Mootummaan uummata waggaa lama mana fi dhabee muka jala taa'u jiru rakkoon hin jirtu jettee taphatu hin barbaachisu. Rakkoo dhugaa hin jirtu takka rakkoo qaama keenyarraa tokkooti uummanni kun uummata kanaaf dhukkubnee uummata kanaaf dhuga ayyaannee uummata kana qubsiisu seena uummata kana ammallee re'ee haga tokko bitanii fi akka isaan baadiyyaa ta'an godhuu miti akka isaan duraan zamana dheeraa miidhamanitti ammallee miidhuu sun ammoo mana ijaaranii fi oorruu sirreessanii fi mana barumsaa ijaaranii fi akka ilmi isaanii waa baratu godhanii akka isaan jiraatanii nama ta'an godhu kana godhuuf mootummaan yoo danda'ellee fi godhu yookaan illee karoora uummata kaayu hojii mootummaati inni karoora nama kaayu hunduu mootummaa karoora kaayee karoora sana eegasii numartuu warri ala jiru martuu harka tokko taane afaan tokko taane maqaa wal balleessuuf walirratti haasa'uu miti baale beeloftee namni tokkollee hin jenne baale biyya quufaati takka abeena waliin beektu baale. Baqataa keenya ka oorruu isaatiif qabeenya sarraa namni buqqisee muka jala taa'u jirutti miidhame jedhan malee baale beelee namni tokkollee hin jenne sana akka namni bifisanitti akka namni hin eegne baale quuftu garbuun baale qamadiin baale Itoophiyaa guutuu geetti. Tanaa miti dubbiin qamadii sabuure qamadii nama agarsiisu kunoo baale quuftu jechuu miti dubbiin. Yookaan warri kuulee waan sabuure waggaa lama duraa nama agarsiisu uummanni kun dhumuu jira jechuu miti taphatuutu rakkoo namaatiin taphatuu taati rakkoo namaatiin akka taphan. Wanni kun waan jiraati rakkoo jiru qabsoo Oromiyaa ta argamtee milkii tana arda geettee qabsoo tana gufachiisuuf waan kana hundaa hojjetan qabsoon tun milkaa'urraa tokko uummanni sun bakka argatu. Agareedha. Guddaa galatooma isinilleen keessummaadha nuuf qofa osoo hin taane biyya kanaafis keessummaadha hajaa biraatiif gamana dhuftanii achumaan haala rakkoo waan kana hundaa keessa beektan jennee isin qabne malee isinuu keessummaadha kanaaf sagantaa biraatiin yeroo biraallee yeroo nu kennitanii akka walitti deemnu abdii qabna kanaaf har'aaf asitti waamicha keenya kabajanii nu argamuu keessaniif guddaa maqaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaatiin isin galatoomfachuu barbaanna waan dhuftaniifis milkaa isiniin jenna gaa. Galatooma. AGN Miidiyaa uummataa gurraacha Afrikaa harkaa fi dhageetti odeeffannoo haaraa dhaabbata uummataa oohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGN AGN uummatarraa uummataaf.